Ashama jaalatamtoonni kabajamtoonni chaanaalii Abeeloof nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo an nagaa kootii nagaa guutuun qaba waaqayyoof haa galatu. Isinis akka nagaa guutuu qabdanii waaqayyo biraa abdiin qaba. Guyyaa har'aas viidiyoo bareedaa haalaan baay'ee namatti tolu. Faayidaa hedduu qabu isinii qabadheen dhufeen jira. Kanaan dura rifeensi keenya hin buqqa'a akkasumallee rifeensi keenya hin caccaba. Baay'ee nu jalaa haphachaa jira. Maal dibannee caccabuu fi bubuqqa'uu dhaabbataa jettanii isinii qabadhee dhufeen jira. Maal akka ta'e walumaan deemnee viidiyoo isaa guutuu isaa waliin hadaawwannu isiniin jedha. Amma gara hojii isaatti ni deemna. Amma gara hojii isaatti galla. Innis waan inni nu barbaachisu habasootii yookiin immoo abasuuda gurraacha kan jedhamudha. Akkasumas immoo sunqoo yookiin immoo abishii isa jedhamudha. Arabiffaatiin immoo haashisma maal akka jedhamu baay'ee hin beeku. Kun immoo habasoodima jedhama. Abasuuduma gurraacha jechuudha. Yoo arabiffaatiin kun immoo helbaa isa jedhanidha. Innaa kun kana qopheeffa'ee jira. Innis amma wanta kalaaxa nu barbaachisaa kalaaxa yookiin immoo hanitti daakkannu jechuudha. Ani kan barbaadu hanarraa bichaadha. Hanan har'a itti fayyadamu qofan barbaada. Kanani baay'ee hin barbaadu jechuudha. Guyyaa guyyaatiin hojjetadha waan ta'eef kana abasuuda maankaa tokko maankaa adii tokkoo fi walakkaa. Akkasumas immoo helbaa yookiin sunqoo yookiin immoo habishii kanas akkasuma maankaa tokkoo fi walakkaa jechuudha. Walitti adda baallaqnee kana daakeen isinitti argisiisa. Kunoo amma walitti adda baallaqee daakeen jira. Daakamee akka ajaa'ibaatti baay'ee bullaa'ee jira. Sunqoonillee habasootiinillee walitti daakee amma saayinaatti naqadhee isin argisiisa. Kunoo eeganii saayinaa kanatti garagalcha'eeti bilqaatii gizaaza yookiin immoo burcuqqoo kan ta'e duwwaasaa na barbaachisa. Haga amma ana nagahu haganii har'a qofaa itti fayyadamu har'a bichaa kananii itti fayyadamu itti naqadhaa jechuudha. Maankaa lama qofa kan har'aati gaa kuni kanan har'a qofa itti fayyadamudha. Isarraa hafe kana guyyaa biraa itti fayyadamuu nan danda'a waan ta'eef amma kan na barbaachisu zayitii saalixii. Ani manarra zayitii saalixii sababa arabootatu hin nyaatu. Sababa nyaatanii fi zayitii saalixii argadhee itti godhadhe zayitii barbaadan itti gochuu dandeessu. Zayitii isin barbaachisu zayitii rifeensa keessan tamacha'u zayituunis ta'e kokonaat ooyiliis ta'e zayitii rifeensatti bitamee gootanis yoo ta'e amma kun oriijinaalli isaa saalixiin bitamee aqeetiin namichi immoo daaksisee maashii ofiisaa jechuudha. Hin dhuga kanarraa hin dhuga. Maankaa tokko dhuga ganama. Faayidaa hedduu qaba zayitiin kun. Inni qabu faayidaa hedduu ni qaba. Isarratti yeroo dibadhullee isinitti nan hima. Amma haga isinitti tole itti naqattu jechuudha. Kunoo haguma ani rifeensa kiyya nagaha jedhee itti yaadanii itti naqadhaa jechuudha. Kunoo amma akkanitti tochoosee itti fufna. Amma kunoo egaa kanatti naqannee biridistii kan barbaaddanii waanuma mana keessa nyaata itti hojjetattanii bishaan ho'isee kaawwadheen jira. Kunoo akkanii bishaan ho'isee kaa'ee isa keessa kaahaa jechuudha. Waan kana keessa kaa'ee ibiddarra godha qo'ee. Kunoo akkasittiin ibiddarra gootanii akkasitti totochoosaa haga daqiiqaa 10 akkasumas hamma daqiiqaa 10 oliitti hamma inni cikcikchee wal nyaatutti waliin gootu. Kana amma ibidda jala godhee jira. Ibidda isaa immoo gassara yookiin immoo itti xinneessaa. Maaliif kana immoo hin qadaaddanii? Sababni isaa gizaaza waan ta'eef kan adda'uu danda'a. Hin qadaadiina. Akkanatti totochoostu na hordofaa. Haala kanaan akka inni kunoo akkasitti cikcik je'ee aqee wal nyaatee wajjiniin danfee bareedetti bakka amma kana booddee ibidda isaa
cufa khalaas kana booddee suuta jettanii qabbaneessitanii kun amman guba ijaa ta'ee fi qabbaneessitanii irraa baafattu dibadheetaniin isin argisiisa. Yoo isinitti tole viidiyoon kiyyaa laayik, sheer, sabskraayibii akka hin daganne isiniin jedha na hordofaa. Hayyaan hordoftoota kiyyaa deebi'ee dhufeen jira. Amma erga ejjedhee viidiyoo isaa waliin ilaallee jirra. Wanta tokko immoo dursanii itti fayyadamanii wanta baratan wanta beekan nama barsiisuudhaaf jecha dursa dibadheen isin argisiisa. Maaliif namoonni baay'een shakkuu ni dandeessu. Ani garuu hedduu itti fayyadamee hedduu irraa bu'aa argadheera dhugaadha. Rifeensi kiyya akkana miti ture dura jechuudha. Baay'ee illee naphataa na jalaa haphachaa dhufee gabaabinni isaallee kanuma baay'ee gabaabbachaa dhufee qarqarri isaas immoo yeroon ani amma rifeensa kiyya filu daakuu akka daakuutti bisiksik jeetiin baay'ee na rakkisaa ture. Amma maaskii kana dibadhee galata waaqayyooti. Yeroon filu dura bakka akkasitti keessaa bahaa ture rifeensi kiyya. Yeroon immoo harkaan immoo akkanatti ta'uun qabee nalleen dhukkubu to'an irraa fixee hin uma ture irraa buqqa'ee jechuudha dhugaadha. Baay'ee nahee baay'ee sodaachaan ture galata waaqayyoo amma narraa dhaabbatee jira. Yeroon filu yeroo baay'ee kunoo meedoo kana gurguddaatti filadhaa isiniin jedha. Amma wanti tokkollee wanti ba'uun jiru wanti tokkitteen jechuudha. Baay'ee das nama jedha. Baay'ee itti fayyadamee isin argisiiseera. Baay'een keessanii mana arabaa keessatti rifeensi keessan ni bubuqqadha. Akkanumallee ni caccabaa. Isa kanaaf immoo daawwaa hedduu bareedaa ta'e sunqoonillee abasuunillee baay'ee tokko daawwaa guddaadha. Akka rifeensi keenya nu jalaa hin caccabne akkasumas immoo nu jalaa hin bubuqqaane gahee guddaa tokko qaba. Baay'ee isiniin jedha dhugaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Ani yeroo hedduu itti fayyadamee argee jira. Garuu ani viidiyoo hojjedhee hin beeku isiniin jedheera. Kanan viidiyoo hojjechuu jammare amma amalee dura viidiyoo hin hojjenne. Kanaaf garuu fayyadamuu kan jammare gara waggaa ol ta'ee jira. Innaa hundi keessan akka itti fayyadamtan immoo abdiin qaba. Yeroo hedduu rifeensa kiyyaa akkasitti lamatti raa. Sababiin isaas immoo zayitii yeroo dibattanii rifeensa keessanii adda qoqqoodaatii keessa akka isinii galutti diddibadhaa. Haala kanaan amma homaa tokkollee hin ba'u. Waan tokkofame akka waan tokkofame las je'uutti baay'ee tokko natti tolee jira. Amma dibadhee isin argisiisa. Kunoo laala baay'ee ndoon bakka karaliinsaallee kunoo haala akkasittiin kunoo baay'ees naa eerachaa jira. Karaliinsaallee baay'ee natti tolaa jira. Innaa kunoo kana fakkaataa yeroo qabbaneessitan yeroo hundaa kana gizaazatti naqadhaa. Amma dibadheetaniin nan isin argisiisa. Yeroo dibattanii yeroo hundumaa maasaajii godhaa. Maasaajii akka inni gogaa keessan isinii tuqu gogaasa irra caalaa iddoo magarsu isinii tuttuquu barbaachisaadha. Anamma qodaa qibaatiitti goggodhee qodaasaa ammaaf hin qabu. Kunoo harka kiyya irratti akkas godhee dibadhaa jechuudha. Haala kanaan hunda isaa keessa gashuu qabdu.
kunoo harka keessanitti buusaatii haga qarqara isaatti itti dibaa. Qarqara isaatti akkanatti itti dibuu qabdu. Kallattii kamiin harka keessan gaashaa masaajii godhaa. Rifeensa isaa bichaatti dibachuun faayidaa tokko illee qaba. Zayitii yeroo dibattanii tokkoffaa ho'isuu qabdu, ho'aa daafii yaani baay'ee gubaatoo hin taane xiqqoo ishee ho'aa ta'uu qaba. Akkasumas immoo dibattanii akkasumatti rifeensa keessanitti gootanii hin taa'ina. Masaajii godhaa toshaati. Akkasitti isatu faayidaa qaba. Haga daqiiqaa 5 daqiiqaa qo'anii masaajii gochuu qabdu. Kanaaf bilbila keessan otoo taphattanii akkanatti masaajii gootu. Kunoo amma filuu qabdu akkasitti filaa. Maaliif rifeensa keessan guutuu walii wal gaha waan ta'eef zayitiin akkanatti wal gaha. Rifeensa keessa yeroo hundumaa qibaatii yoo dibdanii hiiktaniin kaahina ashamaa. Haga dandeessan otoo akkam dadhabdanii illee ashamtanii rafuu qabdu malee akkasitti dhiistanii hin rafiina. Maaliif yoo ashamuudhaa baattanii rifeensi keenya hin caccaba. Irra caalaa rifeensa keenya kan hin caccabsu gogiinsadha. Rifeensi keenya yeroo galgala olii gadi biddilibsii waan adda addaatti goonu deehine shisma qibaatii nuti dibanne wanti irratti hafaa biddilibsii irratti makaddaa irratti ijaa hafuuf jecha isin jalaatiin hin goggoga. Akka inni hin goggogneef immoo rifeensa keessan galgala yeroo hundumaa shaffanaa bula. Ana ammaa yeroo hundumaa shaffaneen bula. Qilleessa yuun argu rifeensi kiyya si'a takkaayyuu maaliif guyyaa ijaa buffadheen oolaa. Galgala immoo akka rifeensi kiyya hin caccabneef jecha immoo shaffanee taniin nan bulaa jechuudha. Maaliif yeroon galgala bicincircircir je'ee bulaa yeroo raftan. Inni kun immoo gogiinsa rifeensa keenyaaf ni fida. Argitanii baay'ee tokko namatti tola. Hamma qarqaraatti dhahadhaa bulaa. Hagam yoo dadhabdan bakka 4 illee isinii mijachuu baate bakka 2 illee ashamaatiin bulaa. No, isa kanas akkanumatti dibaa. Akkuma sanaatti masaajii gootu ammas. Maaliif karaa tokko yoo isin argisiisa karaa biraan illee akkanuma. Yaani foormulaa karaa tokko laallattu viidiyoon akkasinitti dheeranneef immoo inni karaa biraas akkanuma jechuudha. Akkasitti masaajii godhaa toshaati. Kunoo ana ilaala baay'ee tokko bakka hin qabatullee lis godha. Ammas akkanuma akkuma sanaatti kanallee dhahuu qabdu jechuudha. Hin dhahama yeroo hundumaa. Kunoo haala kanaan akkasitti hanga qarqara isaatti dhahadha.
ammallee isa kanallee haaluma isa sanaatiin kun argitanii haaluma isa sana dibeeni ammallee nan diba sababan gaarshaasaa kanatoo zayitiin qabaayee malee wanta akkasitti isinitti tola ture wanta akkasitti zayitii isaa keessaan garagalchu jedheenii harka kiyyatti baxabaxaa namoonni qabdan garuu wanta qibaatii keessaa fixxanitti naqattanii itti fayyadamuu dandeessu. Maaliif akka qibaatiin keessanillee lafa bu'ee dhangala'u uffata keessanillee hin bu'u. Anammas yeroo muraasa daqiiqaa saayitii tokko saayitii lama akkas ofirra tursee nan miica. Isa kanaafuu adii wayyaa kiyyallee yoo balleesse namni ammaaf nan argani je'een malee isin immoo wanti gochuu qabdu akkasitti masaajii hunduma isaatti fufnaa haaluma kanaa kunoo haala kanaanii gamalacheenuu xumureen jira. Akkuma isa karaachiinitti masaajii godhee dibee homa godheetiin xumuree jira isiniin jedha. Viidiyoon akka isinitti dheerannee fi viidiyoon kiyya yoo isinitti tole immoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa na hordofaa isiniin jedha. Kunoo kana fakkaata hanga turtii biraatiin walitti deebinutti Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u lafa jirtan.